تيان سودان إن شاء الله قافي ديبي قمنا أستاذين واحد درا دبتني فضلي دبرتون إسلاما قبل إسلام ما كيستي الحمد لله قافي اللي تتكودا ها أستاذ. اوكي أولا إيه نمبرنا ليت سيتا أشركي إسلام ما كيستي dubartiin dhaala keessatti meeqa argatti dhiirri hoo meeqa argata? Islaamummaa keessatti dhiiraa jechuun qiyaasa dhiirri tokko fudhatu dubartiin lama fudhachuu qabdi. Takbiir. Takbiir. Allahu Akbar. Okay. Kennaa Dabra namni waa lama na kofalchi waan tokko na boochisaa tokko immoo na kofalchiisa jedhe. Eenyu wanti sun hoo maali? Barattoota miti? Umar bin Khattab. Maal jedhe? Maal jedhe? Wanneen na boossisa jedhee waan dubartoota gaafa dhalattee duraan zabanaa jaahilummaa dubartoota awwaalaniif. Ammoo lamada wanni na kofalchiisa jedhee warroota mushrikaa ka taabota guyyaa timira deemanii guyyaa beelaan nyaatan guyyaa kaan rabbii kenna jedhanii itti sujuudanii fi. Okay. Akkaan jedhetti illee ta'uu baatu sirriidha iyyee kennaasi warra sadaffaa waa sadiif galaagalatoonfadhaa jedhe wantoonni sadiin sun maali? Waa sadiif galatoonfadhaa jettanii abbaa manaa keessanii galaagalatoonfadhaa jettanii wanni isin jettanii itti isin nyaachisullee isaa kan manallee isinirraa maallaqallee isinirraa baasu isaa ka uffatallee isin uffisu isaa jettan. Takbiir. Okay. Dhaggeeffataa jiran isa yoo jennu namni gariin understanding isaa akkam? Rabbiin nu nyaachisaa isan nu nyaachisaa obviously. Rabbi obvious. Garuu inni sababa nu ta'ee jechuudha. Jazakallahu khairan ustaazi. Warri fi nu deebistamartu galatooma alhamdulillah. Ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Sagantaa keenya akkuma baratametti wal duraa duubaan isinii dhiyeessutti jira. Itti aansuudhaan kan nuuf qopheessan barattoota sadarkaa lammaffaa hadiisa nuuf dhiyeessanii jiranii hadiisa nuuf qopheessanii فليتفضل مشكورا ومأجورا براتوتا كينيا. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نقدم لكم بعد الأحاديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أركان الإسلام خمسة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلب العلم. أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من تعلم القرآن وعلمه. ما شاء الله. الله أكبر. takbiir. اوكي اتيان سودان ان شاء الله سجنتا بوهارتيكا ولا لو قبنا ولا لو ديني اسلاما بلسه غلطو تنو ديسا برتو مدرسة عائشة بنت ابو بكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hunduma keessaniin jedhee xiqqoomaan dubbadha hangaaniin danda'e waan rabbiin na laafisee afaan koo na kaa'een waan rabbiin na laafisee afaan koo na kaa'een. Kootaa haa barannu xiqqaa fi guddaanii barnoonni quraanaa bariin qabu qaanii barnoonni quraanaa bariin qabu qaanii barannee barsiisnee guddifanna diinii barannee barsiisnee guddifanna diinii yoo nuti jabaanne nutumsaa rabbiini yoo nuti jabaanne nutumsaa rabbiini osoo lubbuun jirru maaf tuqama diiniin lubbuu dhabna malee diinaaf harka laannu islaamummaa tuqu nuti hin eeyyamnu islaamummaa tuqu nuti hin eeyyamnu abbaa feete caallaa nuti diinii keenyaaf islaamummaa jechuun hundaafuu fakkeenya islaamummaa jechuun hundaafuu fakkeenya nuti naga keenya ofirratti eennaa ammas ni tumsannaa nuti diinii keenya ammas ni tumsannaa nuti diinii keenya amantiin islaamaa barkaraa nageenya numartuu hin deemna hin beennu guyyaa keenya numartuu hin deemna hin beennu guyyaa keenya yaa rabbi nu tolchi kaatima mateenya nuuf godhi jannata boruma nageenya nuuf godhi jannata boruma nageenya. Mootii caalu yaa rabbi barsuma ka hogguu ajjeesee hin gaafanne guma ka hogguu ajjeesee hin gaafanne guma. يا ربي والله بر أمرين تيتما يا ربي والله بر أمرين تيتما كلامني رماني مرتو قرآن كيس جرا يا نما قرآن أمفرا ملكوف ربي كيترا أكمي ملكاو دبدا كالك أسيومك أبدا أكمي ملكاو دبدا كالك أسيومك أبدا تكوتا هاتوكم نو تكاو قدان كينيا ورا واللالني هاتانو فكينيا ورا واللالني هاتانو فكينيا warri nu barsiistan ulamaa'ii teenna fidaa teessan haa taatu wallaahi lubbuun teenna fidaa teessan haa taatu wallaahi lubbuun teenna yoo akkaan sanyii qulqulluu facaase galtii qamadii wanta ulamaa tuttuqa yaa rabbi balleessiyatii wanta ulamaa tuttuqa yaa rabbi balleessiyatii ol ka'ii diinii baradhu dukkana teessee mugini barsiisaa diinii islaamaa yaa rabbi nurraan tuqini barsiisaa diinii islaamaa يا ربي نور أنتكني. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. شنو تنتلي؟ سوا. Ammallee barattoonni keenya waa'ee nu qopheessanii jira waa'ee fiqii nu qopheessanii jiranii barattoonni sadarkaa tokkoffaa bifa gaafiif deebiitiin nu dhiheessanii barattoonni keenya gara nakootaatti bifa gaafiif deebii kan nu qopheessitan nu qopheessaa jenna barattoota keenyaaf falyatafaddal mashkuuran wa maajuuraa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نقدم لكم أسئلة وأجوبة في فقه العبادات. سؤال ما الفقه؟ جواب هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. سؤال ما أحكام الفقه؟ جواب أحكامه 5: الفرض والسنة والمباح والحرام والمكروه. سؤال ما الطهارة؟ جواب هي رفع الحدث وإزالته الخبث. سؤال ما وسائل الطهارة؟ جواب هي الماء أو التراب أو الحجر أو الدبغ. سؤال كيف نطهر النجاسة؟ جواب بإزالتها وغسلها بالماء. سؤال بماذا تكون طهارة الحدث؟ جواب
بالوضوء أو الغسل أو التيمم. سؤال: ما أقسام المياه؟ جواب: أقسامه 4 وهي: الأول الماء المطلق، والثاني الماء المستعمل، والثالث الماء الذي خالطه طاهر، والرابع الماء الذي وقعت فيه النجاسة. سؤال: ما الماء الذي يتطهر به؟ جواب: هو كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. سؤال: ما النجاسة؟ جواب: النجاسة هي القذارة التي يتنزه عنها ويغسل ما أصابت. سؤال: ما الاستنجاء؟ جواب: هو غسل السبيلين بالماء إزالة الخارج منهما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله جدامي تكتي نجاها مسجلين تسان. شكر ربي دي بسوق جرايس نياتي مو. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يا والله حمدي دي فتشكمنا. الحمد لله ربي دين إسلاما نكنين وبرسيسي. براتو مدرسة عائشة بنت أبو بكر كيسا. براتون إكرام عمر. She's going to do a poem with the English language. The heading of the poem is Ramadan. Alhamdulillah. Omar to the stage. تكبير. مشكورة ومعجورة. تكبير. تكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Ikram Omar and I'm a student at Aisha bint Abu Bakr. Today I want to share with you the blessings and significance of Ramadan, a month that Allah subhanahu wa ta'ala has made especially sacred for all of us. Allah says in the Holy Quran, Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 183, O you who believe, fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you, so that you may attain taqwa or piety. This verse reminds us that fasting is not just about abstaining from food and drink. It's a journey of the heart meant to purify our souls and draw us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, whoever fasts during Ramadan with faith and hoping for reward, his past sin will be forgiven. Sahih Bukhari and Sahih Muslim. Ramadan teaches us patience. Each day we fast, we practice self-control. It teaches us empathy, remember those who are less fortunate, and we learn to share our blessings. It teaches us generosity, every act of charity, every kind word, and every helping hand is multiplied in reward during this sacred month. The joy of iftar, the breaking of the fast, remind us of gratitude and togetherness. The Prophet ﷺ said, the people will remain upon goodness as long as they hasten to break the fast. Sunan Abu Dawood. During Ramadan, we recite the Quran more often to reflect on its guidance and strengthen the bonds of our communities through prayer and compassion. Even small action, a smile, a kind word, or a helping hand hold immense value in the eyes of Allah during this blessed month. As a student at Aisha bint Abu Bakr, I am reminded that Ramadan is not just a month of fasting, it's a reminder to carry faith, gratitude, and compassion throughout our lives. So let us fast with purpose, pray with sincerity, give with love, and live with mindfulness. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our fast, forgive our sins, and bless us with hearts full of faith and kindness. Jazakumullahu khairan. Thank you. Takbir. 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 Allahu Akbar. Ammallee sagantaan keenya itti fufeetiin jira. Sagantaan keenya kan itti nu aansu amma
برتا قرآن أكتميتين جرا اسمه كيستي قرآن بوسي جرا ما شاء الله جراني تكبير الراجداني برتان كن لفي قرآن 60 وقرأوا فدا برتان كن برتا أبو بكر آدم فليتفضل مشكورا ومأجورا. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دعائي قدافي مبروك ما شاء الله الراجداني. اتيان سودان سجنتان كينيا قامت أمورا هيتين جرا الحمد لله. إبسا مدرسة عائشة بنت أبو بكر كان نفديه ستو برتون صدركات الكفة هوي إبراهيم أفان أمارف فاتين نفديه سفدمتي وعي مدرسة إرّا مدرسة عائشة بنت أبو بكر إرّا إن شاء الله هوي قام والتجيتي نفديها بسن جنة. تكبير تكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامنا رحمة بنبياتنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يهون كبران ممهران تماريوش ولا جوشنا انقدوش زاري بزيتك ألاقلان يتسبسمنا ولا تليا على مانو. አሁን የማቀርብላችሁ ስለ መድረሳችን ማንነት ስሟን የሰየምነው መድረሳ አይሻ ቢንት አቢ በከር። መድረሳ አይሻ ቢንት አቢ በከር የእውቀት የእምነትና የስነ ምግባር የሆነውን በአጭር ልገልጽላችሁ ሞክራለሁ። መድረሳ አይሻ ቢንት አቢ በከር መድረሳ አይሻ ቢንት አቢ በከር እውቀትና ብርሃን የሚያበራ መንገድ ቁርአንን በልብ የምናኖርበት እምነትና ስነ ምግባርን የምናሳድግበት እዚህ ተማሪዎች በእውቀት ይጌጣሉ፣ በትህትና እና በታጋሽነት ያበቃሉ። ዛሬ የሚያማምሩ ህፃናት ነገ ለኡማ መማሪያ ይሆናሉ። አይሻ እናታችን የእውቀት አበባ ሐዲስን ለኡማ ያበረከተች ብርሃን ናት። ስሟን ተሸክመን እናምራለን፣ በእውነት በጥበብ እንጓዛለን። ቁርአን መንገዳችን ያበራል፣ ሱና እግራችን ያቆማል። ሰላት ልብን ያሳርፋል፣ ዱዓ ነፍስን ያጽናናል። መድረሳችን የትውልድ ተስፋ ናት፣ የሰላም ሰው የምታበቃ ናት። በእውነትና በእምነት የጸናች መድረሳ አይሻ ቢንት አቢ በከር ናት። አላህ መድረሳችን ይባርክልን፣ ኡስታዛችን እድሜና ጤና ይስጣቸው። ተማሪዎች በእውቀት ያብዛ፣ ከዛም አልፎ ለህዝብ መማሪያ እንዲሆኑ ዘንድ እመኛለሁ። አላህ ካለ ኢንሻአላህ። አላህ ስራችን ይባርክ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። ማሻአላህ ማሻአላህ። አመሌ ሰገንታን ኬኛ ኢtti ፉፋ ሰገንታን ኬኛ ኢtti aanu waa'ee aqiidaati. waa'ee aqiidaa kan nuuf qopheessite Aziza Amaanu afaan Arabaatiin falyatafaddal mashkuran wa ma'dura. Takbir الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متدرين سلم الأصول إلى علم الأصول جد. أبدأ بسم الله مستعينا راد به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمض لطفه فيما قدا وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مأله سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى
رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في العسول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله المنتثر فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي معتمدا على القدير الباقي والسلام عليكم ورحمة الله تكبير تكبير كنا جماعة عمرة وان ديمي جروفي براتوني مدرسة عائشة بنت أبو بكر بدأت سيرتيفيكيتا وان كبني في بجرائرتي إن شاء الله نمني نوف كنو سيرتيفيكيتا جرا أستاذة تينيا أستاذ رحمة ألوتي إن شاء الله أستاذ جماعة والتجيه نوف لهذا سننجن تكبير تكبير الله أكبر. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرى أبليني أبلينتي إنها إفاجئ في أرقتان لالتني ما شاء الله يتنيف تكوسي وإيه سيرتيفيكيتا الراحة سوفي ريفوتنا اللي اتمات اللي برتوتتينا نمني وهي بكا وهي دكي بكا سني تيوغ الماهي بكا سني راوابرتي بكا سني همما نمني يوابر سيسو عملا وهي نم سني راحة دالوف نمني نتيرول موديل قد أني جل ديمنو أك إسلامات تينو إرجما ربي صلى الله عليه وسلم إيجا ديني برني مكا عائشة بنت أبي بكر جرأم كان فلني عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها سينا يسيتي كوسي يوبيني وعم بافني كانت دلقو دندين عائشة رضي الله عنها الرجال ثما نماتو دلين يجون أبانيسي إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه نبيوتا قدتي نمني إيمانا أبو بكر جهو هنجر الرولي قال لامي أكا والرسولنا والجماعة عقيدة كل بريدوك أبو تكوتي نمني أبو بكر فالسو هنجر نمني أبو بكر الرواحم هنجر صحابة كم يوا الراحمون دندنو كيست أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عائشة أباد موكا هتي مئايو بالي مئة سنيفو يو جارسا غاري هيرمتي ilmoo gaarii deessa ilmoon gaariin tante sunis diin barattee diinii kana addunyaan geettee irraa dhaalanii hawwanii maqaa baafatan maqaa nama gaarii hunduma jaalata Abuu Lahab jedhee meenyuun moggaafata jedhee meeraayyaa akkasii namni Abuu Lahab jedhee moggaafatu jira hin jiru Aishaa ijoolleen as jirtu marti Aishaa Faatumaa خديجة قالوا فعلا سندلين وامو قافت سن تأوك أبد سرتفكيت سن قبطو ديمت سرتفكين يكون رياض الجنة ملكي وروتا أورو جنة عتيبة يجتشون رياض الجنة مدرسة ديك دمي توكو ساوث أفريقيا كيستي والكمامي وروني مدرسة أستاذ ديكتامي توكون كراسفة بيوتا غارة غاراتي نمني إسلام إيغتا إيبودا وسوديني حمبراتين أكن حفن جرامي برسيسوتا والغهي برسيسوتا دورتي هدو جرانت إيه بيسان ماري أتامي بكاكامتو بغير حساب نمني ملك أفجري برمسان دابين كتاب أفجري هن دابين أمالي أكدين كان براتشو هاو eebbifamuu qaba sartifikeeta arguu qaba jedhamee yaada ittiin taa'amee sammuuna meedduutiin qophaa'e kanaafuu waggarraa namni kitaaba buusee ni eebbifama jechuudha maaliif hawwisiisuuf diin itti waamuuf hinaafsisuun heeyyama qaba waan ta'eef namni jara kana argee sartifikeeti isaan qabatan argee waan jarri asii qara'ee argee hin hinaafin inni nuu mataa ofiitu uf jibba jechuudha هنافو هي يوم قبضان هنافته يوم مالتات ديني كيتي والكاته ماله مال برتي يوم بارتني في تانيت كجبابتي يا أني ورقات تقولتي ماله يوم برت
don't say like that akkasin jedhin wama gaarii dubbadhu rabbiin wama rabbii yoo si barreesse diliin taane wahii dubbadhu malee hamtuun dubbate anillee osoo baradhe jedhe kanaafuu eega sartifikeeta qabattan isin immoo bakka hamatti namni isin hin argin warra eebbifame saniini isiniin jedhan saahibban teessanillee isin hamatan hatta abbaa manaa keellee akka bada yoo si arge eega baratteellee waan jijjiiramte wayituun agarre siin jedhe kanaafuu certificate madrasaadha diiniidha jechuun barataa diinii jechuun yoo achi waggaa keessa guyyaa takkallee kadhayxu maqaadha brandiidha brandii diinii eega qabattee deemaa jiraatti immoo itti dalagisiin jenna certificate malee riipoortii hin kennine hanbarana maaliif jennaan namni kennaa waa'ee riipoortii baay'ee hin beeku waan namni ifaajee argate anoomaa tokkoffaan bahin jedha nama hundammoo tokkoffaa baasuu hin danda'an kanaafuu ka tokkoffaa bahillee an hin beeka rabbis hin beeka sittillee hin himu garuu yoo jabaatte atuuf beeyta ka tokkoffaan bahinillee akkasuma riipoortiin isiniif hin kennamu maaliifi okay certificate akka wanni ittiin hin qoonnu akka sadarkaa wahiitiin miti maa ebaluun dura waaman hin jedhina okay Zuleika Yahya gifti takka fidi takbir gifti takka fida namni itti aanu Nuritu Said takbir takbir namni itti aanu Ikhlas Yahya takbir takbir ikhlas Tianu Alfia Jamal takbir Allahu Akbar takbir Allahu Akbar Itianu Fatuma Tola Itianu Ikram Omar takbir Allahu Akbar Itianu Badriya Nashr takbir Okay, MCT nasa gantaan ugeegasu. Anuma takbir na jedha. Takbir jedhaa fi isin kadhatte. Takbir. Takbir. Goobasii miti. Namatti toltiini. Amma boodallee itti nu haafuuf taa'ee. Kaitiyaanu Zaytuna Waaqayyo. Takbir. Takbir. Munira Umar takbir takbir Kaitiano Mariam Omar takbir takbir Rabia Hussein takbir takbir namni tianu Khadija Adam takbir Allahu Akbar takbir Allahu Akbar Muhammad Yusuf takbir takbir Abu Bakar Yusuf takbir Allahu Akbar okay takbir amma fudhatan kun gariin isaanii bara duraa eegalanii hafanii ammallee itti deebi'anii hafanii yeroo tokkoffaatiif sadarkaa sartifikeetaa gahan jechuudha. Warri amma jiran kun immoo warri adii uffatan kun guyyaa awwala an keenyaa dhuferraa haga guyyaa har'aatitti nu wajjin jiran. Isaan amma sadarkaa asaasiyaatii fi usulul salaasaatii fi sanniin qaata waliin fidnee sadarkaa matni yookaan kitaabanii jiran jechuudha. So wanni wahii yoo addaate xiqqoo qulqullaayaa deemaa jirraa jechuudha. Diiniin nama qulqulleessaa addeenni kana caala immoo mushurraa fakkaatanii dhufan. Mushurraa jannataa rabbi isaan haa godhu. Jarri kunillee adii uffachuuf waggaa dhufu inshaallah osoo hafiin hin heerumin illee inshaallah haga as geettanitti isiniin jenna. Yoo isinii dhufe nikaa hiine eegna.
gaafa eebbaa isinii haa dhufuu jechuudha. Inshallah. Jaarsilleen awwala. Level 2 students yookaan masters students jennaan addaaf. Fatiha Muhammad. Takbir. 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 Warra masters yaganuma immoo takbir. Allah. Takbir. Kaitiyaanu zaalika Muhammad. Takbir. Namni tiyaanu Makkiya Bullina. Takbir. Takbir. Kaitiyaanu Bilisee Galato. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Namni tiyaanu Saadiya Hussein. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. MashaAllah. Takbir. Allahu Akbar. Barattoonni itti waamamte kun akka sadarkaatiin miti. Namni sadarkaa dubbate hin jiru. Yookaan akka tokkoffaa fa'atu dhumarra waamame ta'a. Wanni akkasii isinitti hin dhagahamin isiniin jedha. Kuni sartifikeeta nu wajjin barattee jirti jechuuti malee leevalii sadarkaatii miti isiniin jenna. Warroonni ammaan tana warri as jiru kun kan amma dhufin kun maqaan isaanii yaabnee jirra. Giftiin nuti qabnu ka biraa warroota barana galmaahee nu wajjin barataa jiru ka ofii sartifikeetiin argatiniif kennaa kenninaa jechuudha. Barattuu teennaa Faatumaa Ahmad. Takbir. Amran. Kennaa ka itti aanu MC teennaa madaraki deemsistuu irraa gaarii fi irra filatamtuu nama hedduu an jaaladhu zamzam teennatu kennaa irraa fudhate. Ka itti aanu nama akkaan nagammachiise ustaazaa teenna ustaaza Sabriinatu kennaa keessummaa kabajaa nurraa fudhate. Takbir. Takbir. Allah استر هذا ما كيف ما شاء الله ما شاء الله. Kennaan keenya kana fakkaataa galatooma isiniin jenna. Waa hundaan nu wajjin dhaabattanii marqaan shaayiin bunaan daabboon waa hundi nu bira guute jettee makiinaan walaloo barreessite akkasuma nu gootanii olomaayiin dhuftee asitti du'aayii isinii gooti. Dura dursoo guyyaa kanaan baga rabbi isin ga'e jecha. Amiin. Mee akkanatti namni isinirraa baratee akkanatti eebbifamuu kana maaltu isin dhagahama? Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Gammachuun kana fakkaatu yookaan kana caalu hin jiru. Gammachuu guddaan na dhagahama. Anilleen waan beeku irratti dabalee baradhee barattoonni hedduulleen dhufanii akkanarraa fayyadamuu beekanillee naa galee akka galee hin rafneetu natti dhagahama. Mee warri amma eebbiftan kun maal fa'aa barataniiti ka eebbifamanii sartifikeeta kennitanii kun? Warri amma baratanii fixan kun warri sadarkaa lammaffaa jiran kitaaba aqiidaa, fiqhii, tajwiid, kitaaba siiraa nabiyyootaati fi siiraa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qur'aana waan islaa ilma namaa bu'uura beekumsaatiif barbaachisu ka bu'uura baratanii jiranii alhamdulillah. Amma immoo sadarkaa riyaadaa fi buluuga kitaaban barachuutitti ol tarkaanfatan jechuudha. Warri sadarkaa tokkoffaa immoo kitaaba alifaa fixanii qur'aanallee warra fixee hifzii keessa jirutu illee jira.
kitaaba asaasiyaa ka sabjektii torba of keessaa qabu isaan baratanii dhumarratti hadiisa 40 ka dhumatu hadiisan san keessaallee hadiisa 5 nuu jedhanii ammallee irra caalaa madrasaa keenyatti wanni nuti barsiifnu akhlaaqa dubartii islaamaa ammallee kitaaba ahkaamul nisaa muslimaat ka jedhu kana sirritti eegallee fi ammallee waliin barannee jirra dhumallee yeroo hedduu irra deebi'aniillee barachuu kan isaan feesisu wanni isaan bilchaatanii ittiin deemaa jiran bu'uurri kana fakkaata. Kabiraa iddoon isin itti barsiiftan mana jireenyaa keessan keessa akka ta'e waan addaa mana ofii keessanii keessa jiraattan keessatti madarasaa bantanii barsiisaa jirtan. Gara fuulduraatti hoo maal yaaddan madarasaa addatti banuudha moo akkasuma itti fufuu yetan? Ammaan tana madrasaa karaa afurii madrasaa Aishaa bintu Abubakar jedhamtu manuma jireenyaa bakka teessumaa barattootaa kenninee barsiisu jirra. Gara fuulduraatitti inshaallah yoo rabbi jedhe madrasaa bal'oo guddoo hawaasni guutuun irra baratu taate onlaayinaanis lafatti qaamaanis akka barsiisuu yaada qabnu madrasaan already kunoo maqaa godhattee eegaltee jirti akka itti fufnu asittis South Africaattis akka itti fufamu ammallee 50 cent illee hin kafalan shilingii takka illee hin kafalan warri guyyaa danda'u guyyaa warri ganama danda'u ganama warri qaamaan dhufee barachuu danda'u qaamaan warri onlaayinaan danda'us onlaayinaan dhuftanii barachuu ni dandeettan jechuudha. Yaadni keenya warri akka gamtaatitti madrasaa qabullee kottaa nu barsiisa yoo jettan kunis osoo jiru ni barsiisa. Kunis bakka madrasaa keenyaatitti ni baratamaa itti fufa jechuudha inshaallah. Barattoota isaanii keessaa namni dhaamsa qabda yoo jiraattan. Zaalika kennu. Bismillah. Ustaadin teenya urga South Africa irraas dhufanii baradhaa jechaa nu gorsaa turanii akkasuma irra barachuu jirra ammallee rabbiin umrii nu haa dheeressu rabbiin nu haa guddisu wallaahi rabbiin utubaa sibiilaa nu haa godhu Oromoo keessaanii hedduu ustaazota arabaan hawwaa ture wallaahi dubartoota arabaata ustaaza isaaniitiin barsiisan hawwaa ture garuu alhamdulillah Oromoo keessa ammoo isaan argadhe rabbiin umrii nu haa dheeressu taakka isaaniillee nuuf haa dabaluu nullee nama baratee bakka ga'u rabbi nu haa godhu isiniin jedhaa ustaaz Raamaaloo baay'een galateeffadha rabbi umrii na haa dheeressu baay'een jaaladhas. Mee gaafii tokko sii qaba. Warra mana jiran warra asi dhiyaatanii si wajji barataa hin jirre hoo yaamicha akkamii goota? Rabbiin isaan haa fiduu jedhaanii warra mana hin jirre warra mana taa'anii warra hin baranne rabbiin gabbahanii warra baratan rabbiin isaan haa godhu. Rabbiin waan isaanii jabaatee hunda isaanii haa laaffisu rabbiin gadi isaan haa baasu isinii jedhaa gizee ammaa kana dubartiin ta'e hedduu barataara wallaahi baay'ee nama gammachiisan bakkuma jiranitti rakkatanillee maal ta'anillee hedduu barachuu jiranii baay'ee nama gammachiisanii garuu rabbiin warra itti ulfaatellee rabbiin haa laaffisuu fi rabbiin gadi isaan haa baasuu jedha. Isinoo akka keessanitti barattoonni tattaaffiin isin gootan nama gara barnootaatti yaamuudhaaf hiriyoota keessan warra mana jiran tattaaffiin isin godhaa jirtan jira. Jira nama hedduu yaamaa garuu inshaallah ka dhufellee jira ka ganaa dhufullee ni jira rabbiin nu waa fiduu jedha wallaahi. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Awwallaahi ustaas Raamaaloo waan jedhee ibsuun qabu jechaaftuu naaf dhiqqaata. Akka dhaamsaatti dubartoota teenya wanni dhaamadhu waan ofii abba jabeeffataa ustaaza teessanta dubartii bira dhaabbattanii tumsuu qabdanii jajjabeessuu qabdanii irraa barachuu qabdanii waan jiru maraan bira dhaabbachuu qabdanii. Wallahi akka dubartootaatti siinuyyuu takkattii tana alhamdulillah inshaallah rabbii akka nu baay'isu jenna bira dhaabbadhaa jajjabeessaa irraa baradhaa onlaayinaas ta'ee qaamaa warra hidhattanii barachuu dandeettan akka barattan dhaamsa guddaa isinii dhaamaa an ustaaza tiyya jecha isin ibsuun qabu rabbiin umrii akka nu dheeressu inshaallah du'aayii godhaaf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أولا أن بويا كنا جاي كانت تجمعشوا كنا أرجو في الدو جمدا أمو دوران درسيتني أكاتا إنسان تأرجت يعني أكيتي أكم تأكل دورا
waati qoyisuu fedha. Wallahi kan hin argaa masgida Somaalee kana naqaa yeroo jaartolee marri afaan Arabii kana baratanii wal barsiisan hin argaa. Bakka dubartiitu dubartii barsiisaa garuu keenya keessatti waan akkasii argee hin beeku. Guyyaa tokko taa'ee wallahi salaatee yaa Rabbi nullee nama afaan keenyaan taa'ee nu barsiisuu nama irraa waa barannu dubartii wayii keessaa yaa Rabbi nu baase dhee du'aa kadhadhaa ture. Wallahi ka akkas irraa hin turre ustaaz dhufan biyya kana jechuudha. Ta isaan dhufan akkuma isaan dhufaniin itti dawwalee dalagaa mana galaa halkan dhaqee baradha. Alhamdulillah. Akkasuma immoo wallahi warri ummataaf illee dhaamsa qaba. Warroonni onlaayinuma qofarra laaltanii yookaan namni beektanii yoo gabbu'ee keessa namaa hin laalinii wanta akkuma badee haasawwayii badaa ta'uu itti fakkaachuu danda'a. Itti gadhiyaadhaatii itti dhiyaadhaa irraa baradhaa barumsa hedduu barattu. Yoo itti dhiyaattanii barattanii wallahi keessaa yoo seentan fakkeenyaa fiqii yoo ka seentan taate anuu eessa jira anuyyuu islaamaa yoo jettanii hanga of taazabdan takka akka ofii kiyyaati jechuudha. Alhamdulillah rabbiin ustaaza tana nuu fidee waa hedduurraa qajeelfannee waa hedduurraa barannee jirra nu akka keenyatti. Isinis warri hin baranne koottaatii baradhaa yoo attaamanni keessanillee fagoo ta'ee isaan wajjin bilbilaan qunnamaati irraa waa baradhaa isinin jedha. Itti aansuun ustaaza too wallahi jecha isinin jedhu hin qabu. Rabbiin jazaa teessan jannata isiniif haa godhu isinin jedha. Hamtuu isinit deemtullee rabbiin isinirraa haa qabu. Waan uf duuba isin deebisuuf yaalu rabbii isinirraa haa qabu. Inshaallah nullee isinuma waliin jirraa isinillee akkuma qara barsiiftanitti nullee dhiyeessaatii ummata biraallee dhiyeessaa nuuf barsiisaa itti jabaadhaa isinin jenna. Hamileen isin duuba jirraa hamileen teessan hin cabdu inshaallah. Taqaraa caala akka jajjabaattanii itti nufuuftan dhaamsa kiyya. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.